ዛሬ የትምህርታችሁን ውጤት የምናከብርበት ብቻ ሳይሆን አዲስ ትውልድ ስራ ፈጣሪ የማህበረሰብን ችግር ፈቺ ትውልድ የምናስመርቅበት ቀን ነው። ውድ ተማሪዎቻችን ለዓመታት የለፋችሁበት ውጤትና የህይወታችሁ ወሳኝ ወቅት ላይ ስለደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ተመራቂዎቻችን ላለፉት 4 እና 5 ዓመታት ብዙም ባልተመቻቸ ሁኔታ ውስጥ የዩኒቨርሲቲያችን መርጣችሁ እዚህ ስለደረሳችሁ በእኔና በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ስም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ዩኒቨርሲቲያችን ከምስረታው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች መጨረሻ የተመሰረተ ቢሆንም የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎትን ለማጠናከር ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ ይገኛል። አዲስ እንደመሆናችን በቂ መሰረተ ልማት እንደሌለን እሙን ነው። ነገር ግን ዩኒቨርሲቲው በፈጣን ለውጥ ላይ እንደሚገኝና አስፈላጊው መሰረተ ልማት ለማሟላት በመንግስት ከፍተኛ ድጋፍና ክትትል እየተደረገ ይገኛል። የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የላቀ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎችን ለመስራት ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የሚጠይቁ ስራዎችን እየሰራን ሲሆን ለዚህም አጋዥ የሚሆኑ የምርምር የመማር ማስተማርና የሚያግዙ ትላልቅ የእርሻ ማዕከሎች፣ መኖሪያ ቤትን፣ የመምህራን መኖሪያ ቤት በተለይም ግቢያችን አዋራ እንደመሆኑ በሚቀጥሉት 3 እና 4 ወራጆች የሚጠናቀቁ የ7 ኪሎ ሜትር የአስፋልት ስራ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት ይበቃሉ። ውድ ተመራቂዎቻችን መመረቅ መጨረሻ አይደለም። መመረቅ በቂ አይደለም። የእውቀትም ደግሞ መጨረሻ የለውም። ይህም በመገንዘብ ሁሌም አዳዲስ ነገሮችን ለማወቅ ለሀገራችሁ ሰላምና እድገት በያላችሁበት በጽናት እንድትሰሩ ስራ ፈላጊ ሳይሆን ስራ ፈጣሪና ለሌሎችም የሥራ ዕድል የምትፈጥሩ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። የላቀ ምስጋናዬን በእርግጥ ዘንድሮ መደበኛ ተማሪዎች በጣም ጥቂት ተማሪዎች የምናስመርቅ ሲሆን በተለይ የሕግ ትምህርት ቤት ዘንድሮ ኤግዚት ኤግዛም የወሰዱት ሙሉ በሙሉ ስላለፉ ይሄ ለቦረና ዩኒቨርሲቲ ለቦረና ማህበረሰብ በተለይ ለሕግ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ኩራት ነውና ሁላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የቦረና ስም ሲነሳ የገዳ ስርዓት ይታወሳል። ይህም ለዘመናዊ ዲሞክራሲ መሰረት የጣለ ታላቅ የሀገራችን ባህላዊ አስተዳደር ስርዓት ነው። ምናልባት በቆይታችሁ ወቅት አንዳንድ የመሰረተ ልማት እጥረቶች አይታችሁ ይሆናል። ነገር ግን ከቦረና ዞን ህዝብ የተማራችሁት ከመንገድና ከህንፃ በላይ የሆነ እሴት እንደሆነ ያምናሉ። የቦረና ህዝብ ባለው ጥሩ እሴት እንግዳ አክባሪነትና ሰው ወዳድነት የተማራችሁት መሆኑን አስታውሳለሁ። ውድ ተመራቂዎች ዛሬ ወላጆቻችሁ ቤተሰቦቻችሁን ተመልከቱ። ይህ ያገኛችሁት በእነሱ ድጋፍ ነውና አሁንም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ውድ ቤተሰቦች ዛሬ ሲያስተምሩ የቆዩ ተማሪዎችን ደስታ ማየት ትልቅ ነውና እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ማለት ፈልጋለሁ። በመጨረሻ ትምህርት ማብቂያ ስለሌለው ጠንካራ ሁኑ። የመማር ፍላጎታችሁን ጠብቁ። ራሳችሁን ማሻሻል አታቋርጡ። ለ2018 ተመራቂ ተማሪዎች የወደፊት ብሩህ እድል እንዲገጥማችሁ
ምኞቴን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ባጋማተኒ ባገሚል ጎፍተኒ ኮንግራቹሌሽን። Maqaan koo Barataa Badhaasuu Satteen jedhama. Barataa Booranaa Yuunivarsiitii Barataa Seeraa waggaa 5ffaati. Qabxii kana akkinan itti galmeessuu danda'e ana qofa osoo hin taane baakgiraawundii kiyya dhiibbaa namoonni uuman baay'eetu jiru, steekhooldaroonni baay'eetu jiranii. Jalqaba irratti maatii koo mana barumsaa koo iskuula seeraa fi yuunivarsiitii koo waliin ta'uudhaan dhiibbaa steekhooldaroonni kun hundi isaanii godhaniin qabxii kana galmeessuu danda'eera. Egaa ani qabxii kana akkan itti hojjechuu danda'e jalqaba irratti iskeejulii dhuunfaa kiyyaa baafadheen koorsilee sappoortiif koorsii yookaan maajar koorsii osoo hin jedhin koorsilee hundumayyuu yeroo gahaa ta'e kennuufidhaan irra caalatti barnoota kootii irratti dabarsuudhaan laayibireerii irratti dabarsuudhaan yuunivarsiitiin keenyallee dijitaal laayibireerii nuuf mijeessee dijitaal laayibireerii yuunivarsiitiin keenya nuuf mijeesse haalan itti fayyadamuudhaan sa'aatii keenya arreenjit godhannee waan hundumayyuu itti fayyadamuudhaan qabxii kana hojjechuu danda'e. Koorsilee hundayyuu ani muuxannoon ani qabu sappoortiif koorsii maajar koorsii hin jedhu koorsii hundumarrattiyyuu yeroo isaaniif kennu iskeejuliidhaan kaa'ee dubbisee qabxii kana galmeessuu danda'eera jechuudha. Barnoota seeraan ulfaata. Ati barnoota ulfaata kana kamiin ilaaluu dandeettu? Wantoota manaaf kana dabalatee qophaa'ummaan kan ta'e yookaan immoo guutumaan guututti akka inni jalqabumarraayyuu cimu waan an beekuuf jalqabarraa haga ammaatitti sagantaa itti baaseen koorsii hunda isaatuu dubbisuudhaan haga kana ga'ee milkaa'uu danda'eera jechuudha. Egaan ani jalqabumayyuu gaafan dipaartimentii kana fuladhu abjuu dhuunfaa kootiin qaba ture. Hawaasni keenya yeroo baay'ee in need of fairness justice uummata jennuudha waan ta'eef isaan gargaaruudhaaf bakka isaanii bu'uudhaaf yeroo baay'ee lolli yeroo baay'ee seerri yoo hubattaniirtu ta'e it stand on behalf of the weaker party jedhan. Ani immoo uummata sagalee hin qabneef sagalee ta'uudhaan uummata kan kiyya iftoominaa fi qulqullummaadhaan tajaajiluudhaaf qophiidha jechuudha. Ayyee galatooma ulfaadha. Guyyaa irraatiin ba'uun salphaaniti. Maan jennaan wanni kunini boba'iin dhufti haalota ulfaataa guyyoota hedduu jiran guyyaan abdii nama kutachiisanii waggaa afran kan keessatti jiraachuu hin danda'ani ammoo sucuuf keessatti obsitee qarqaarsa waaqatillee guyyaa irraa dhaqqabuu kiyyaa fi ufiti yaalle gammachuu guddoo nadhaa wagaama akkasuma eebbifamtoota guyyaa irraa kataate warra boba'ee hedduu keessa waaqan qarqaara irraan baatanii cufaan bagga maddan jedha bagga waliin gammannee jedha. Kumalee dansaa inni karaa hawaasa kan tajaajiluu fi namni waan dandeettii isaatiin hawaasa tajaajila. Hawaasa kan tajaajiluuf ammoo hawaasi keenya odoon baratiin warra nu barsiisan odoon beeknu namni beekan nu taasisanii ofii isaaniitti rakkataa nammoo rakkinnoota ulfaata cuf keessa nu baasan irraan nu gaani waan dandeettii teennatiin beekumsa armaa horanneeni itti sindhee tajaajiluuf qophaa akkasuma eebbifamtooti bara kanaalleen hawaasi keessan kan keessa dhalattanii barattanii hawaasa odoon baratiin isaan barsiise hawaasa odoon baratiin isaan barsiise ammoo kana akka dandeettii teessanii beekumsa argattaniin obsaan kutannoon akka tajaajiltanii dhaamaa fi ittaansi ammoo nam tajaajiluun waan xiqqoo tokkoo miti namni nam tajaajilu tokkini hawaasa tajaajilta mala akka akkaallee qabaachuu danda'a aadaa akka akkaakee jiraachuu danda'a cufayyuu atanan barata waan taaneef isaan odoon baratiin nu barsiisan suni fulumi isaan jiranitti fula nuu mijaatu qofa odoon taaneyyuu deemnee tajaajiluuf obsaaf kutannoo akkuma barnoota keessatti obsine ammallee obsaaf kutannoo nu gaafata akkasiin akka tajaajilu jedha. Baay'ee gammadu guyyaa kan gahu kiyyaani galata waaqaati. Arda dhaqqabuu kiyyaani baay'ee gammada jechuudha. Namni cuftiin guyyaa kan hin gahu adoo maatii qabu dhalaatuun baradhe dhaluu jidduu keessatti garaachallee adoo garaachaanillee deemaa dadhabbee adoo hin jedhiin qidaameef sanbata barachaa yookiin diinechuu akkasiin akkaawuntiin inda faayinaansiin eebbifame jechuudha. Akki malee an guyyaan kun naaf guyyaa addaati. Akki malee gammada jechuudha guyyaan kun naa guyyaa gammachuuti.
kanaaf galata waaqaa galchechu akki malee chaalenjii guddaa qabechuun yoo waaqni nam gargaarii hin danda'ani keessan ba'ani gargaraan guddaa garaa sun qabadhee dadhabee odoo jedhiin kilaasii oo'uun hin jira waan hedduu jira sun cuf dabranii argamu kanaani akki malee gammadu duraan dursee waaqii guddaa waaq galatoomeedha ittaan sun abbaa manaa kiyyaa maatii kii cufaa fira fiixa kii cufaa guyyaa kun guyyaa gammachuuti galatooma abbaa manaa kii guddoo galatoomi si jaaladhaa ulfaadheedha dhaamsiyyaan dhaamu keessattuu dubartoota fuudhanii taa'uun hin danda'amu jechuudha. Barumsa barachuun hin danda'amu. Fuudhanii callaa taa'uun adoo ta'in fuudhanii barachuun hin danda'amu. Ulfaallee deemanii barachuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu nu mirkaneessinee jirra jechuudha. Barumsa baradheen hawaasni tajaajiluuf ammoo qophii qaba jechuudha. Barumsa uummatni tajaajila waaqillee na gargaara. Zamzam Abubakar jedhama. Jiraattu aanaa Mooyaleeti. Gammachuu guddoon na dhaga'ammaani fennaani barumsi kana wiikeendii baranne duraanillee maatii qabna warra maatii qabu barate jechuudha. Bu'aa baay'ee hedduu keebbaane asiin ijoollee guddisaa asiin hojii mootummaa hojjechaa asiin deebi'aa sadarkaa barumsaa keenya guddifachaa akkasii barachaa waan turreef guddoo har'a gammachuun na dhaga'ama. Fixadhee as dhaqqabu kiyya. Hawaasa sirriitti tajaajilaadha maani fennaani. Warran baratin jechuun isaan amma nu barsiisota qaama hawaasa tajaajilu waan taaneef sirriitti tajaajilaa jedhan. Amanamummaan hawaasa keenya akka tajaajilu waadaa gallee baanee jirra. Kanaaf sirriitti hawaasni tajaajilaa.